Tolegaa akkam nagaa fayyaa jirtanii yeroo ammaan tana addunyaa kana wanni raasaa jiru dhukkuba koronaa vaayirus akkasumatti pirezidaantiin Ameerikaadhaa Chinese vaayirus jechuudha maqaa isaa jijjiiree jira. Trump jechuudha. Dhukkubni vaayirasiin koronaadhaa harka dhiqatuu qofaanii miti yeroo baay'ee akkuma beekamu alkoolii harkatti dibatan gilaavii godhachuudhaan jechuun gilaavii laastikaa jechuudha akkasumatti funyaan ofii cufachuudhaan yeroo haxxifatan yeroo jedhan akkanatti wannoo godhuudhaan jechuudha. Dhukkubni kun akka namatti hin dabarsine haxxis yoo jedhan direct osoo hin ta'initti akkanatti qabataniiti yeroo baay'ee yeroo gabbaanee bakka shopping waa binnu dhaqnu yeroo waan tokko binnee mana deebinu harka keenya dhiqatuudhaan harka keenya dhiqatuu harka keenya akkanatti tolchinee ofirraa dhiqatuudhaan akkasitti wanni goonee harka keenya ofirraa goggoisuudhaan goonaa jechuudha. Kan biraa immoo yeroo baay'ee funyaanitti kavarii godhachuu namarraa fagaachuu namarraa long distance duraan biyya Ameerikaatti yoo ati haxxisoo jettee bless you jedhanii ammaan tana immoo get the hell out of here namaan jedhanii negatti kanuma.